Ashamaa akkam nagaa jirtu hordoftootaa fi jaallattoota Yoobsan Arguu YouTube kan taatan. Ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube irratti waan nama barsiisuu, nama onnachiisuu, kaka'umsa jireenya keenya keessatti uumuu fi wantoota dinqisiisoo ta'an qabadhee isin bohaarsuuf dhufeen jira. Hanga xumuraatti Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun hanga xumuraatti akka na wajjin taatan kabajaan isin gaafadha. Haa ta'uyyuu malee kanarraa immoo kan yeroo kaanii irraa adda kan ta'ee fi kan amanuuf baay'ee nama rakkisudha. Har'a kanan haasa'u waa'ee muuziqaati. Haa ta'uyyuu malee muuziqaan waliigaltee afaan addunyaati kan jedhamu sana miti. Kan muuziqaa kana dhaggeeffatan baay'een akka of ajjeesanidha. Baay'een isaanii immoo dhiphina sammuu fi qofummaan abdii kutannaa keessa galaniiru. Maqaan muuziqaa kanaa Giloomii Saandey jedhama. Waa'ee muuziqaa kanaa waan ajab nama jechiisuun isinitti hima. Hanga xumuraatti na waliin tura. Ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun na waliin tura. Namootni hedduun kan muuziqaa kana dhaggeeffatan kumaa ol kan ta'an ofiin of ajjeesaniiru. Maal kana qofa aree barreessaa fi daayirekteerri muuziqaa kanaallee osoo hin hafiin of ajjeesaniiru. Muuziqaan namoota hedduu lubbuu galaafate kun maaliif? Qabiyyeen muuziqaa kanaa maaf adda ta'e? Akkamiinis barreeffame? Namoota hedduu fixuus danda'e? Muuziqaan kunis maali kan jettaniif hanga xumuraatti yoo na dhaggeeffattan kanan isinitti himu ta'a. Fedhii keessa namaa tuttuqanii kan nama onnachiisan addunyaa tokko taasisu kan jedhaman keessaa muuziqaan adda durummaan kan beekamudha. Muuziqaan kan argatee dhabee jaalalaaf keessatti kan kufeef, kan jaallatee jiruuf, kan gaddee jiruuf, kan gammadee jiruu fi hundaaf ibsituu yookiin calaqqee fedhii dhala namaati. Muuziqaan nama gammachiisa, nama bohaarsa, nama gaddisiisa. Karaa biraan immoo muuziqaan afaan mataa isaa qaba. Fedhii keessa walii hubachuuf gargaara. Kanaafuu afaan walii galtee addunyaa ni jedhama. Muuziqaan aadaa, duudhaa fi seenaa biyyaaf saba tokko waan of keessatti qabatuuf yeroo baay'ee daawwatamaas baay'ees ajab nama jechisiisu. Muuziqaan ani waa'ee isaa haasa'aa jiru karaa hundaan adda ta'a. Namni muuziqicha dhaggeeffate hundi xiqqoo turee dirqama of ajjeesa. Giloomii Saandey jedhama. Muuziqaan kun akka muuziqaa warra kaanii miti. Baay'ee kan nama sodaachisuudha. Maqaan muuziqaa kanaa karaa biraan maqaa masoo isaa muuziqaa warri Hangaarii ittiin of balleessan yookiin ittiin of ajjeesan jedhamee ni beekama. Namni lammii Hangaarii fi taphataa piyaanoo kan ta'e walaleessaa muuziqaa kanas kan barreesse Reesoo Seerez barreessaa fi daayirekteera muuziqaati. Hojii isaa adda ta'e kanas bara faranjoota 1933 maxxansiisee ture. Walaloon muuziqaa kanaa kan jalqaba irratti dhaga'amus Veegee Vaalaanyaak addunyaan dhumateera hiikaan Giloomii Saandey yookiin Veegee Vaalaanyaak jedhamu kunis addunyaaf dhumateera jechuudha. Walaloon kunis qabiyyeen isaa abdii kutannaa lolaan dhufee fi cubbuu dhala namaaf kadhannaa kan of keessatti qabatedha. Booda garuu walaleessaa Hangaarii Naaziloo Yaavoor jedhamurra deebiin yoo barreessu kunis jaalalleen isaa biraa duuteef baay'ee gaddaa fi dhiphina keessa yeroo turetti barreessee gabaa irra oolche. Akka qorattootni jedhanitti immoo muuziqaa kana hojjetee erga inni gadi dhiisee jaalalleen isaa dhaggeeffattee boodas of ajjeestee ni jedhama. Giloomii Saandey maqaa muuziqaa kanaas barreessitee lafa keessees duutee ni jedhama. Yeroo kana booda ture walaloon Yaaviloo Vaayoor beekamtii addaa kan argate. Muuziqaa sodaachisaa fi lubbuu balleessiin kun Hangaarii
Boolaak Maar 1935 yeroo jalqabaaf waraabee kan qopheesse garuu hanga kanatti fudhatama hin argatiin hafe. Haa ta'u iyyuu malee akka addunyaatti 1941 Bilii Holiiday qophiin isaa gara afaan Ingiliffaatti erga jijjiiramee booda dhaggeeffattoota hedduus argachuu danda'eera. Kanaanis muuziqaanyootni hedduu karaa mataa isaanii waraabuun dhiyeessaniiru. Barreessaan walaloo kanaa Reesoo Seerez jalqaba muuziqichaa gargaarsa piyaanoo S Maayiner jedhamuun barreessee dhiyeesseera. Yeroo walaloo kana barreessus jechoota baay'ee ulfaatoo, sodaachisoo fi dhiibbaa sammuu irratti fidan akka namni of ajjeesu hanga xumuraatti jajjabeessa. Kunis akka namni of ajjeesu jajjabeessuu fi gargaaruun ni beekama. Muuziqaan kunis fedhii uumama dhala namaa waan tuttuquuf, sammuu jeequuf maxxansitoota maxxansuuf eeyyamamoo hin turre. Barreessaan kunis maxxansiisuuf hanga dhumaatti yaalii walirraa hin citne taasiseera. Isaaniif fedhii maxxansuu fi diduu irraa kan ka'e muuziqaan kun dhugaatii alkoolii akka namni dhugee of ajjeesu jajjabeessituu of keessaa qaba jechuun kan isaan immoo muuziqaan kun hafuura hamaa yookiin seexanaatu keessa jira jechuun mallattoon muuziqicha keessa icciitiin kan fayyadamame namootni ofii isaanii akka of ajjeesan dirqisiisudha yookiin fedhii akka isaan of ajjeesan kan taasisu of keessaa qaba. Kanaafuu namootni kumaa olitti of ajjeesaniiru jechuun yaada isaanii ibsu. Kunis ergaa seexanaatis jedhu. Muuziqaan xiyyeeffannoo guddaan qophaa'ee sammuu namootaa ol ta'uun dhiphinaa fi du'aaf saaxiluu 1930moota keessa namootni lammii Hangaarii fi Ameerikaa 900 ol ittiin akka of ajjeesanii fi dhiphinaanis akka qabamantu himama. Kanaaf jechas qorattootni Ameerikaa 3 mata duree qorannoo isaanii Gloomii Saandey jechuun Steven Karooliinaa Deevid kan jedhaman muuziqaa kana ofiin nama ajjeesa moo rakkootu keessa jira jechuun yoo qoratan akka muuziqaan kun ofiin jajjabeessee akka of ajjeesan taasisus mirkaneessaniiru. Sababa muuziqaa kanaan kan of ajjeesan keessaa tokko kan ta'e hojjetaa kophee kan ta'e erga muuziqaa Gloomii Saandey kana dhaggeeffateen daqiiqaa xiqqoo booda akka of ajjeeses mirkaneessaniiru. Namootni lamas ofii isaanii of adamsuun akka of ajjeesanidha. Awurooppaa keessatti Daan Wubee laga jedhamu keessaas of buusuun of ajjeesaniiru. Kanneen biroonis haalota adda addaatiin addunyaa kana dhiyeessuuf yaalaniiru. Muuziqaan kun bahee yeroo gabaabaa keessatti namoonni hedduun ittiin addunyaa irraa godaananiiru. Kan nama dhibuuf ajab nama jechisiisu immoo Naaziloo Yaavoor walaloo kan erga xumuree booda yeroo gabaabduu keessatti ofiin akka of ajjeesee fi Reesoo Seerez erga daayireekt godhee qopheesseen akka lakkoofsa warra Awurooppaatti 1968 Hangaarii Budaapest magaalaa jedhamtu keessatti waggaa 30 booda gamoo irraa of darbatee of ajjeeseera. Sababa kanaanis muuziqaa abbaa nyaates jedhamuun baay'ees balaaleffatameera. Kanarraa ka'uunis biyyoota Hangaarii keessatti muuziqaa abbaa jedhamus baay'ee dhaggeeffatamee gara afaan Ingiliffaatti garuu muuziqaa balaafamaa fi lubbuu barreessaa isaafillee fi daayirektera isaa nyaates jedhameera. Kanaafuu hanga bara 2010tti miidiyaalee irraa kan hafe qaamni kamillee akka dhaggeeffatee fi hin raabsine dhorkiin akka ta'ee fi akka gabaasa BBC'tti immoo waggaa 60f akka dhorkame ture ni himama. Haa ta'u iyyuu malee fedhii namootni muuziqaa Gloomii Saandey kanaaf qaban humnaa ol waan ta'eef karaalee miidiyaa dhorkamus namootni miidiyaa dhuunfaa isaanii karaalee adda addaan raabsuu fi dhaggeeffachuun hanga ammaatti
Sababa giloomii saandayi kanaaf namootni 8,000 ol akka of ajjeesaniiru ni himama. Hanga ammaattis fedhii keessa nama tuttuquunii fi iyya sammuu keessatti uumuun akka sammuun jeeqamee murtoo ofirratti fudhatu kan taasisu hafuura hamaa yookiin seexanaatu keessa jira yookiin hafuura gaannamaatiin barreeffames kan jedhan baay'een ni jiru. Kanaanis gadda sammuu jalaa ba'us akka of ajjeesan ni taasisa. Kanaafuu muuziqaan nama ajjeesa yoo jedhamu eenyutu amanee beekare laata? Kanaafuu Yesuusim kan nama jechisiisu ni jedhama. Haa ta'u kanaan muuziqaan nama ajjeesuu fi lubbuu galaafatu akka addunyaattis yeroo hedduuf irra deddeebiin maxxanfame giloomii saandayi jedhamuutiin kan beekamu yeroo ta'u, maddi Abeel Biraanuu kan gara Oromiffaatti hiikee Yoobsan Abbabeetii. Laayik, sheer, saabskiraayib gochuun hanga xumuraatti na waliin tura. Ashamaa akkam nagaa jirtu hordoftootaa fi jaallattoota Yoobsan Arguu YouTube kan taatan. Ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan Arguu YouTube irratti waan nama barsiisu, nama onnachiisu, kaka'umsa jireenya keenya keessatti